Orbe ho. Orbe gisuma tak ko. Gisuma tak. Ati yaronda wana nisi. Malu mana kaza. Falan tenen tukun. Ture tuma sirma. Bifa kena tizirut. Onu kemal. Kiyana nuge. Inadne wana mantuk. Oriki yana nuge. Wan ke tuge. Amma nanuga yo. Narra thai. Nanuga. Sirtan nuga. Mare sirtan nuga. Si. Amambor nara dapat. Wari ketin tuge. Wanni tokko achirratti yaadaati ibsachuu barbaadde akka nama tokkootti ittiin arganne. Gara aktiingiitti ammoo gaafa dhufu gara aktiingii irratti akka gaarii jirta. Garuu sagaleen jidduudhaan akka nama dhugeessin ta'u noormaalitti deebita. Ni dagatta bakka karaktera sana ta'e utuma machaa'uu keessa jirtu sagaleen kee ni jira nama akka nama dhugee ka jedhu kana ni jira. Garuu ammoo maal inni sagaleen noormaalii ta'e baafta. Isa kanammoo yoo sirreessite hedduu taphachuu dandeetta jedhee yaada. Akkuma isin jedhe yeroo hundaa yeroo waan akkanaa kana steeji irra qabattee fiddu machaa'uu kee qofa osoo hin ta'in namni waan tokko barsiisuu qaba. Machaa'uu kee kanarrattis ta'e yaada biraa irratti gaafa qabattee dhuftu odeensii na daawwatu yookiin immoo kan karaa TVtiin ta'e karaa namoonni as taa'e nutis ta'e waan tokko dhaamsa wayii argachuu qabna jedhee yaada. Kanarratti ammoo jabaadhu isin jedha. Waayiloonni kiyya immoo kana caalaa ibsuu danda'an. Tole. Jalqaba irratti as dhufuu kan keetiif baay'ee jajjabina kan keeti. Wanti argee sagaleen kee warra as jiru kanaaf hin dhaga'ama. Gaariidha sagalee irratti. Badaas ta'uu baatu jechuudha. Rakkinoonni biraa itti fayyadama waltajjiiti. Iddoodhuma tokko qofa dhaabbattee sirriitti fayyadamuu qabda waltajjii kana. Namtichi kun dadhabaadha moo nama mo'atamu kan jedhu sana nutti hin agarsiifne. Karaktera keessaa hin baata ture. Sana irratti sirriitti hojjechuu qabda. Uffannaan kan kee omaan jedhu nama sana bakka bu'ee fakkaata. Meeshaalee itti fayyadama meeshaalee amma harka kee moobaayila keessaa gaafa baastee gurratti qabattu kanafa isa sana akkamittan fayyadamaa kan jedhu fuulduratti sirriitti itti xiyyeeffadhu. Maaliif karaktera keessa jirtu sana keessaa si baasa. Akkanatti namni moobaayila fayyadamu hin jiru. Akkamittiin fayyadama kan jedhu sanarratti xiyyeeffadhu. Eye contact kan jedhamu tokko jira moo namoota eenyu wajjinan taphadha. Anaa wajjin Odiyensii kana wajjin taphattamoo nama si faana jiru sana wajjin taphattamoo kan jedhu sana isa sirriitti keessa gali. Nama sana keessa buutee karaktera sana keessa seentee taphachuu irratti xiyyeeffattee odoo keessaan bahin itti taphachuun sirraa eegamaan jedha. Akka jalqabaatti gaariidha. Yeroo taanutti kana fooyyeffadhuuti koottu jabaadhu. Jiraachuu koo dagattee nama biraa faana deemtu. Keessattuu immoo hidhiin namni dhungadde yommuu namni biraa xuuxatu. Guddina ni hammada yommuu namni biraa hammatu. Dhoksuun qaba ture. Callisuu qaba ture. Miti. Ajjeeseera. Haadha manaa koo. Leensaa koo. Murtoo biraan qabu ajjeeseera. Duuteetti. Awwaala isheellee fageessan ajjeese. Fageessan awwaala. Hedduu namni arguu hin dandeenye.
Leessaa tola. Sijjee tokkotti bara guyyaa tokko gaabbeen beeku. Dhugaa rabbi gaabbeen beeku. Kan na gaabbisiisoo jiraate garuu. Kan na gaabbisiisoo jiraate. Idalee deebi'ee sajjees dhabuu kiyya. Al torba saddeet. Al sagal. Yeroo kudha osoo sijjee sanatti tolu. Badii ati guyyaa tokko hojjettiin an halkan tokko. Maal godhuu qaba ture? Caddisee dhiisuu? Boqonnaa argatteerta bara. Anillee boqonnaa sammuu argadheera. Baga duute ammas taana bagan si jeessa dhugaa rabbi. Bagan si jeessa. Jeesu kootu immoo gaafa. Leessaa kun bareeddoo kana awwaalli namaan jiru awwaala kee qofadha. Aktiingiin yookiin ammoo taatoo tokko taatee gaafa taphattu fiilmii irratti diraamaa irrattis jechuudha. Fakkeessuu duun ta'anii argamudha. Gaafa dhuftuuf gaafa achi deemtee taphattu jijjiiramni sirratti mul'ate garaagarummaa isaa baay'ee xiqqaadha. Gaafa dhuftes kaaraaktericha nama sana taatee taphattu nama ajjeeftee taphattu irra fuulli kan kee sodaatu si keessa jira. Odeensii sodaattee achi dhaabattee sodaattee hin beeku. Garuu fuula kan kee jijjiirtee taphachuu hin dandeenye. Hamma waan nama dubbadhu kana haga jijjiirte sana diraamicha irratti hin jijjiirre. Waan nama sirraa argu kana achi irratti hin argine. Seequus fakkaata. Kaaraaktara namicha sanaa dhiisi. Kaaraaktara kan kee irratti utuu nama ajjeefte. Mee maaltu sitti dhaga'ama jechuun isa irra deebii taphadhume. Utumachi dhaabattu nama ajjeefteetta jechuudha. Nama ajjeeftee gaabbiis qabdaa. Gaabbiis dhabaachuus ni maltaa garuu akka himtutti irra deddeebitee ajjeesuu iyyuu hin barbaadda. Yookiin gammachuu ta'uu qaba yookiin ammoo gadda ta'uu qaba. Garuu ati lachuu qabatteetta haasaani amma tokko itti sixxeetta. Garuu ammoo wanni fuula kan kee irraa argamu kaaraaktara kana jedhamee waan qabatamuu miti. Mee irra deebiitii taphadhu. Yeruma bayii deebiitii sekendii muraasaadhaaf uf duuba deebisiitii nama sana fakkaadhu. Kan na gaabbisiisoo jiraate irra deddeebi'ee ajjeesuu dhabuu kiyya. Al torba saddeet. Yeroo sagal kudhan osoo ajjeesanitti tola. Rakkoon keenni guddaan ofitti amantummaadha. Inni lammaffaan qophiin qabduun beeksisa. Asumatti improvaayis gochaa jirta. Akkanatti mul'ateetti. Fuula keerraa nama waa gaabbee gaabbii sana namatti himaa jiru yookiin immoo agarsii ofitti keessa isaatti himaa jiru hin fakkaattu. Lammaffaa immoo waltajjii itti fayyadamuu irratti hanqina qabda. Waltajjii bitaa moo mirga fayyadama kan jedhu sana keessattis xiqqoo nutti hin agarsiifne. Inni kun artikuleet gaafa gootu jechooti kakkee hin dhaga'aman. Walirra naquun tokko. Wanti jedhu tokko lamaan dhaga'amuu qaba gurra namaa. Waltajjiirra gaafa dhaabbattee oodiyeensitti himtu jechuudha. Inni kun sagalee kee yoo tiyaatira ta'e yookiin immoo wanta waltajjiirratti oodiyeensiif himtu taanaan as dhaabbattee namni dhumaa sun sirriitti si dhaga'uu qaba. Sagaleen kee ol ka'e jechuudha tooniin kan kee. Intoneeshinii irratti xiqqoo waan akkasittu jira. Egaa waanan jedhu hin beeku. Anaa fi qubsaa ta'uu baatus har'aa fi odoo rarra'ee darbee.